መቼም ቢሆን ይቺ ምስኪን ሕያው የሆነች ኢትዮጵያ ተኑር ተብሎ ከተፈረደላትና መኖር አስፈላጊ ነው ከተባለ የግድ አማራ መምራት ይኖርበታል። አማራ ካልመራ ግን እምቢኝ አማራ እምቢኝ የአማራ ልጅ ፋኖ ከዚህ በኋላ እጅህን እንዳትሰጥ ማንም ይምጣ ማንም ሊገልህ ከመጣ ቀድመን እንገለዋለን። Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork roobii sa'aatii kanatti isin bira kan ga'u qophii Oromiyaa Tibbanaati. Qophii keenyarraa hawwii Itoophiyaa dhuunfachuu firee sablammoota Itoophiyaa mata duree jedhuun isin biraan geenya. Hanga xumuraatti nu faana turaan dhaamsa keenya. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa hagayya 12 bara 2023 waaree booda sa'aatii 3 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa uummataa OMN kanarratti uummanni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa fi naannoo ishee jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman Profeesar Muhammad Hassan, Dr. Bayana Sobam, Amanta Hitefi, Director Onana OMN Dajane Gutamati, Teson Double Tree by Hilton Hotel, 4156 La Vista Road, Tracker, Georgia. Odefano Dabaratati Lakoisable Black and correct Destu Saganti Chak Namu Dandesom. Waltane Wali Hatano, Media Gano Hajabe Fandom, correct Destu Saganti Cham, Georgia, USA. Sabboonummaan Oromoo xiqqeessee harma muraa fi harka muraan aanolee sheekkoodha jechuun madaa Oromoo kaleessaa godaanni sar'aatti qoosuun kan jalqabe garee waggoota 5 dura masara mootummaa seene warra Biltsiginnaati. Eenyummaa saboota 80 olii ukkaamsuun olaantummaa sirna durii jajjabeessuun imala isaa waggoota 5 darbanii eegale. Yeroo biyyoota guddatan keessaa siidaan mootota duguuggaa sanyii lammiilee nagaarratti raawwatanii diigamutti Biltsiginnaan siidaa Minilik masara mootummaa keessatti ijaarrachuun akka daawwitii ganamaaf galgala keessatti of ilaaluu eegalan. Seenaa naannoleef calii calanqoo dhuguma yoo ta'e illee Minilik biyya ijaaruuf godhe waan ta'eef balaaleffatamuu qabu jechuun saalfii malee dubbatan. Jechootaa fi hojiiwwan eenyummaa Oromoo xiqqeessan dubbachuu fi hojjechuu jabeessanii itti fufan. Saba tokko warra nu malee Itoophiyaan hin jiraattu jedhan waliin ragadan jirre dhiichisan. Gaaffiin uummata Oromoo kan qarree fi qeerroon itti kitimame karaa irraa maqsuun baalarra buusanii bira darban. Filannoon uummanni kan isaaf ta'u filatee kan isaaf hin taane dhiisa jedhamus murni Biltsiginnaa dorgomtoota malee dorgomee natuu filame waggoonni 5 dhufan natti kenname jechuun of beeksise. Waraana bilisummaa Oromoo torban tokkotti balleessa jechuun tuffiin dhaadatullee balleessuu miti dirree lolaa jiru irrattuu irra aanuu hin dandeenye. Naan deeggartan taanaan akkasin lammaffaa deebitaniin kaanettan isin cabsa jechuun uummata Oromootti dhaadate. Dhugumas akka jedhe cabsuutti fufe garee faanoo jedhamtu bobaa jala kaawwachuun uummata Oromoo duguugsisuu jalqabe. Qabataa waraana kaabaa kan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggoota 2 oliif taasifameen humnoota Amaaraa faanoo jedhaman meeshaa xixiqqaa hanga gurguddaatti hidhachiisuun bobbaasuu jalqabe. Ajjeechaa suukkanneessaa uummata nagaarratti akka raawwataniif balbala banee fi kan itti argisiise mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa ta'uu ragaaleen adda addaa mul'isu. Inumaa aangawoonni mootummaa nuyi faanoo gidduu garaagarummaan ilaalchaan jiru jechuun garee kana bobbaasaa jiraachuu isaanii mirkaneessaa turan. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa waraana kaabaa kan naannoo Tigraayitti bobba'e humnoota lamaan lolamaa turuu ragaan yeroo sana ba'aa turan ni mul'isu. Karaa fuulduraa humnoota ittisa Tigraayin waliin jibbaata lolaa gara duubaan immoo humnoota Amaaraa faanoo kanaan waraanamaa turuu isaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa humnoota ittisa Tigraayin booji'aman miidiyaa irratti dubbataa turaniiru. Addatti immoo kanneen dhalootaan Oromoo ta'an adda baasuun ajjeesaa akka turan argaa turreerra. Gareen humnoota Amaaraa kun diinni guddaan keenya uummata Oromooti jechuun yeroo garaagaraatti dubbataa turaniiru. Kanaaf immoo maqaa ristii keenya deebifanna jedhuun Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti Abbayin ce'uun uummata Oromoo miliyoonotaan qeessaarraa yoo buqqisu kumootaan immoo haalota suukkanneessaan ajjeeseera.
xiqqaaf guddaa osoo hin jenne dubartiif dhiira osoo hin jedhiin gara jabummaa dhalli namaa hin qabneen ajjeesaniiru. Nama fayyaatti mana waliin gubuun morma, harma, harkaa fi qaama saalaa muruun gara jabummaa isaaniif diinummaa Oromoof qaban hojiin agarsiisaniiru. Yeroo isaan kana raawwatan mootummaan naannoos ta'e federaalaa daangaa kabachiisuuf dirqama osoo qabu callisee ilaaluun lubbuu nama kana hundaa fi qabeenya uummatichaa akka barbadaa'uuf deeggarsa gochaa tureera. Kun immoo hawaasicha gidirsuun harka kennachiisuuf tarsiimoo baafatan ta'uu uummannis ta'e namni dhuunfaa hunduu baree jira. Osoo raayyaan ittisa biyyaa jiru yeroo faanoon uummata ajjeesaniif buqqisan tarkaanfii fudhatan tokko illee hin turre. Qabeenyi Oromoo xiqqaa hanga guddaatti tokko osoo nafiin fudhatamuun abbayaan ce'eera. Uummatichi qeessaarraa buqqa'e beelaaf dheebuu aduuf roobaan bakkoota adda addaatti kufee jira. Kana mara kan taasise mootummaa bilisiginnaati. Meeshaa waraanaa itti dhuun isaaniinuu akka meeshaatti itti fayyadamuun shira siyaasaa isaa hojjetateera. Lubbuun qulqullootaa kumootaan baatee reeffa isaanii bineensi sooratee ragaa yoomillee baduu hin dandeenye. Qeen Oromoo durii jabbii fu'aatiin keessaa mar'attu har'a simbirri keessan qaxxaamurree one sun ragaadha. Qee duraan maanguddoon keessa guute daa'imman keessa taphattu amma garuu asiif achii facaatee daandii gubbaarratti kuftee waan nyaatte bultuu dhabde ragaa haalamuu hin dandeenye dhugaa dhooftuudha. Manni durmaatiin keessatti walga'ee kolfee taphatu yoo dadhabetti boqatu har'a kaan daaraa ta'ee kaan immoo onee daggala biqilchee waan bineensitti galu fakkaateera. Daandii durqeerroof qarreen irra fiigee gabaa dhaquufi galu har'a dukkanaa'ee guyyaa guyyaan lubbuun ilmaan Oromoo irratti ba'aa jirti. Qeen dur gammachuun irraa calaqqisu har'a waaroo gaddaa uffatteetti. Keessattuu naannoo Horroo Guduruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa keessatti uummanni nagaan humnoota adda addaan saamamaa reebamaa jiraata. Karaa tokkoon humnoota amaaraa, karaa biraan immoo humnoota hidhatanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bosona jiran garee Faqqadaa Abdiisaatiin saamamee ajjeefama. Uummatichi ibidda lama gidduutti rakkachuusaa wantoonni hedduun ni argisiisu. Humnoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bosona jiran kun kaayyoof galmi isaanii kan waraana bilisummaa Oromoo irraa adda akka ta'e qorannoo miidiyaan guddicha Ameerikaa Washington Post jedhamu baruma kana baatii caamsaa keessa ifoomseera. Miidiyaan kun jiraattota dabalatee hoogganaa garee kanaa Faqqadaa Abdiisaa bilbilaan dubbisee qorannoo taasiseen lolaa humnoonni amaaraa naannichatti banan keessaa harka qabaachuu mirkaneeffachuun gareen kun kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akka hin qabne mirkaneeffateera. Humnoota amaaraa kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhatanii jiranii fi humnoota mootummaan uummatichi aarsaa tilmaama hin qabne kaffalaa jiraachuu maddeen keenya garasiirraa hubachuu dandeenyeerra. Uummanni humnoota amaaraa kanaan qeessaarraa buqqa'e har'a iddoo adda addaatti kufee argama. Daa'imman haadhaaf abbaa malee hafanii haadholeef abbootiin ilmaan malee hafuun ifni isaanii kaleessaa dukkanatti jalaa jijjiiramteetti. Kaan namatti hirkatanii kaanis gargaarsa bifa adda addaa argataniin kaan isaanii immoo har'a of bulchuuf jecha daandii gubbaa deemuun kadhaa irratti bobba'aniiru. Kaleessa kan kennu har'a yoo kadhatu amanuun namatti ulfaatus uummatichi haalota walxaxoo fi kana jedhamuun himuun nama rakkisu keessa jira. Iddoowwan humnoonni amaaraa uummata Oromoo irraa buqqisan keessaa tokko godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq yoo ta'u uummanni achirraa buqqa'ee magaalaa Saqalaa heddumminaan buufatee kan jiru yoo ta'u bakkoota adda addaatti faca'uun haala ulfaataa keessa jiraachuu gidduu kana maddeen OMN garasirraa odeeffannee jirra. Naannichatti uummanni aanaalee afur keessaa buqqa'uu maddi keenya kun hima. Kanneen buqqa'an kun gargaarsa tokko malee hangarraatti of jiraachisaa jiru. Suuraan manneen diigamanii fi hin diigamiin jiran bosonaan dhaalame kun aanaa Horroo Bulluq ganda Boonee Babuunaati. Uummanni qeessaarraa waan buqqa'eef daandii dabalatee waan hundumtuu onee golgolaa'eera. Gandoonni baadiyyaa kan akka ganda Dachaa Caabirii fi Daargee Kooticha wal quunnamsiisan onuu bira darbanii cufachuu ga'anii argamu. Qee duraan waqtii gannaa kana midhaan gosa adda addaa irratti daraaree kaan immoo asheetee argamu har'a daggalatu irratti daraare. Humnoonni mootummaa uummata achirraa buqqa'e walitti qabuun qe'ee isaaniitti akka deeban himanillee nageenya uummataaf wabiin tokko hin jiru. Mootummaanis waan gochuu qabu osoo hin godhiin calliseetuma qe'ee keessanitti deebaa jechuun lubbuu uummata fiificcisiisuun alatti furmaata waaraa ta'uu akka hin dandeenye himu. Humnoonni amaaraa kun yeroo yeroon gaadanii dhufuun nama ajjeesuu qabeenya saamuu itti fufanii jiru. Daandiirra dhaabbachuun konkolaataa deddeebisa uummataa ogguruun uummataaf konkolaachiftoota miidhaa jiraachuu maddeen keenya garasii OMN itti himaniiru.
Kaayyoon humnoota Amaaraa inni jalqabaa weerara lafaa waan ta'eef salphaatti naannoo kanarraa kan baane rogeeyyiin garaagaraa himu. Humnoonni kun weerara kana osoo hin eegaliin dura kutaaleen Oromiyaa hedduun keenya jechuun ni deebifanna jechuun dhaadachaa turuun isaanii ni yaadatama. Weerara lafaatti aanee aangoo qabachuun sirna abboota isaanii durii deebisuuf akka hojjetan seenaa abboota keenyaa irra deebina jechuun dhaadataa turaniiru. Seenaan abboota isaanii kun kan Minilik Arsiyaanoleetti harkaa farma mure calanqootti uummata qulqulluu fixe dabalatee sabaaf sablammoota hedduu duguuge akka ta'e ni beekama. Itoophiyaa jechuun Amaara, Amaara jechuun Itoophiyaadha. Biyya nuti addunyaatti beeksifne jechuun akka saboonni biraan ga'eef itti gaafatamummaa tokko hin qabnetti miseensonni fi deeggartoonni humnoota Amaaraa kun dubbatu. ኢትዮጵያ የአማራ ነች። ኢትዮጵያን ያደረሰ እዚህ አማራ ነው። ለማን ነው የምንሰጠው? ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን ለማን ነው የምንሰጠው? ኢትዮጵያ እኮ የኛ ነች፣ የኛ ነች። እኛ ነን እዚህ ያደረሳት። ታሪካችን፣ ባህላችን፣ ሁሉን ነገር ሴንተር ማዕከል ሆነን እዚህ ያመጣናት ኢትዮጵያን እኛ ነን። ኢትዮጵያ ለሌላ ልንሰጥ አንችልም። ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን ዲፋይን ያደረግነው እኛ ነን። ኢትዮጵያዊነትን ለዓለም ውስጥ ያስታውቀን እኛ ነን። ባህላችን ያሸበረቀ ባህላችን ያሸበረቀ የትግል ታሪካችን ያንን ጥለን ነው የምንሸሸው? አንሸሽም። Hawaasa Oromoo Laandaniif magaalota Laandan qubatan cufaaf sagantaa tumsoo'in min magaala Laandanii gaggeessuuf deemnirra yoo sana feerdee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galata guddaa qaba. Guyyaan sagantaan kun godhama haga yookaan Ogosti gaaf 26 bar 2023 sa'aatii walargii 6 PM hanga 9 PM bakki Elizabeth House Hurlock Street London N51DT jedhu qophii tanirra duub Daareektar olaanaan OMNaaf degene guutamaa karaa Skype gulaan hawaasa walarge khamariyataa khoota miidiyaa keen OMN khawaliin deeggaruutii jed qoreen tums OMN tamagaal Laandaniif naannoo sun jiraatu. Hokkora siyaasaa naannoo Amaaraatti dhiyeenyee eegale ilaalchisuun miseensonni humnoota kanaa karooraa fi tarsiimoo hedduu baafachaa akka jiran himu. Mootummaa maqaa Oromoo naangoorra jiru kana erga kuffiisanii booda diina isaanii guddicha uummata Oromoo akkam goona kan jedhu irratti wantoota garaagaraa dubbataa jiru. Oromoon biyyan qabu kan jedhan gareen kun masara mootummaa yoo qabanne teessoo siyaasaa saboota biroo rukkunnee Finfinnee keessaa baafna jechuun dhaadachuu irratti argamu. Jibbinsa gareen kun saboota biroof qabu qondaaltota mootummaa naannichaa dabalatee miseensonnii fi deeggartoonni isaanii ifatti karaa miidiyaalee isaanii himaa jiru. Inumaa tarsiimoo lola isaanii keessatti saboota biroo jibbuun injifannoo olaanaa akka argamsiisutti amanu. Itti dabalees hokkora naannicha keessatti taasifamaa jiru akkamiin tumsuu akka qaban yeroo dubbatan qaamaan lola irratti hirmaachuu fi maallaqaan deeggaruu jechuun waliif dhaamaa jiru. Humnoonni kun humna amanamaa mootummaa biltsiginnaa ta'ee kan ture amma itti galagaluun mootummaa biltsiginnaa finciluu irratti argama. Haa ta'u malee akka rogeeyyiin Oromoo jedhanitti mootummaan biltsiginnaa humnoota Amaaraa kana to'achuuf ejjennoo fi murannoo waan qabuun fakkaatu jedhan. Ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Tamasgeen Gammachuu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hangasii osoo hin deemin shororkeessaa jedhee farrajuun lola magaalota xixiqqoo irratti taasiseen qilleensarra haleelaa ture jedha. Garuu humnoota Amaaraa kana ammallee itti fayyadamuuf mararamaa fi ilaalaa waan jiru fakkaata jechuun turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin taasiseen dubbate. Magaalaa tuurizimii kan taatee fi waltajjiiwwan gurguddoon sadarkaa biyyaatti kan keessatti gaggeeffaman magaalaa Gondor keessatti faanoon humnoota mootummaa lolaa jiraachuun lola kana tikoonni mootummaa waan quba qaban fakkaataa jedhe. Duraanis sochii humnoota kanaa jalqabarraa kaasee mootummaan akka beeku beekamaadha. Caasaa mootummaa keessaa kanneen jiranii fi Finfinnee jiraatan yakkoota suukkanneessoo raawwachaa yoo turan ilaaleetuma dhiise. Yeroo lola kaabaa maqaa duula Minilik jedhu moggaafachuun diinummaa saba Oromoof qaban uummata Oromoo Walloo konkolaataa keessaa gadi buusuun rashanaa turaniiru. Kun dhoksaatti osoo hin taane guyyaa saafaa kan raawwatanidha. Kanneen teessoo isaanii Finfinnee taasifatan artistoota isaanii dabalatee qaamaan dirree lolaa deemuu fi maallaqa gurguddaa baasuun deeggaraa turaniiru. Dhiyeenyuma kana hojii koomedii hojjechuun kan beekamu Isheetuu Mallasee karaa toora chaanaalii dhuunfaa isaa Doonkii Tuubiitiin maqaa mana amantaa ijaarra jedhuun qarshii hanga miliyoona 30 guuruun humnoota Amaaraa kanaaf deeggarsa gochuu maddeen keessa beekan himaniiru. Mootummaan biltsiginnaa caasaa humnoota kanaa biratti Finfinneetti dabalatee magaalota Oromiyaa biroo keessatti dhiisuun
Gondariif Goojjam barbaacha deemuun sirrii akka hin taane namoonni adda addaa dubbataa jiru. Gareen kun humna guddaa kan qabuu fi mootummaa bilchiginnaaf illee yaaddoo jabaa ta'uu kan maludha. Dhaabbilee mootummaa keessa iddoowwan murteessoo ta'an caasaa humnoota kanaan to'atamanii jiru. Dhaabbata Itiyoo Telekoom keessatti dhiibbaa isaan saboota biroo irratti raawwatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii saaxilaa tureera. Dhaabbaticha keessatti beeksisa baasuun jijjiirraaf sadarkaan guddinaa taasifamaa kan ture. Amma garuu akkaataa wal beekumsaatiin nama isaanii bakka fedhanitti muudaa akka jiran maddeen dhaabbaticha keessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif eeraniiru. Dhaabbilee kanneen akka daandii qilleensaa, baankii fi kanneen biroo garee deeggartoota humnoota Amaaraa kanaan dhuunfatamanii jiru. Yeroo fedhanitti nama fedhan bakka fedhanitti yoo muudan kan isaan gaafatu hin jiru. Hojjettoota dhaabbatichaas doorsisuu hojiirraa ari'uun baratameera. Torbanuma darbe keessa dhaabbata Itiyoo Telekoom damee bahaa keessaa hojjettoonni 2 dhalattootaan Oromoo ta'an sababa tokko malee ari'amuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himanii turan. Qaama olaanutti seeraan himachuufis achis garee dhumti kun wal ijaaree akka jiru maddeen keenya kun himaniiru. Gama biraan 994 irratti afaan Oromoon akka hin bilbilamne xiqqeessuun afaanota biroon bakka buusuu maddeen keenya himaniiru. Kun immoo tooftaa ittiin ijoollee Oromoo gita hojii sanarraa xiqqeessanii fi afaan Oromoon akka hin tajaajilamne gochuudha jedhan. Gareen kun ijaarsa gubbaa hanga gajjallaatti bifa kanaan ijaaramee osoo jiru mootummaan bilchiginnaa osoo dhuma beekuu ilaalaa tureera. Waamichi yeroo kana humnoonni Amaaraa kun biyya alaa fi keessaa waliif taasisaa jiran aangoo biyyattii qabachuun saboota biyyattii bituuf kan taasisaa jiran ta'uu dhokataa miti. Uummanni Oromoo wal qindeessee lafa isaa fi biyya isaarraa eeggachuun dirqama ta'ee jira. Oromoon yeroo dheeraa fi hawwii nagaaf qabuun waamicha nagaaf taasisaa turullee waan isaaf tole hin jiru. Sirna durii isaa lafaa fi nama Oromoo Kiristinnaa kaasee eenyummaa isaa jijjiiruun bitaa ture deebisuuf hawwuun humnoota kanaa hawwii ta'e akka fuuf hiriirri uummata Oromoo murteessaadha. Tortoraan rooban sodaa tokkuma jedhamu silas ajjechaanis ta'u buqqaatiin uummata Oromoo irraan dhaabbanne kan darbe irraa barachuun fuulduraaf murteessaa waan ta'eef dammaqinaan socho'uun dirqama jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Oromiyaan tibbanaa irraaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ani Wabii Xilaa'uuni. Gama ogummaa suur sagaleetiin Tuujii Mohaammed nafaana ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afan itti fufu. Torban dhimmoota kanaaf kan biroo hanga walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a.